أيه يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دابا دكتور الناس تدرسنا قابلتا كذا رنا من ترفي سنة في ديار دكتور الخبر متتخيا خرا قابي دبي تنيا تتجانا قامتنا. هاي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم نقافة يا جرتا ويا الحمد لله أكمل. نقافة كان لنا كذا دوران درسة متأخر في بكالوريا تخيتي قبابسي مما أتوقع قابي دبي جانا. أوكي مكان كيا أبسي هاشم نانجاني قرو وني مكا إتين سوشيال ميديا رتبه كمو مكان كيا خندوغا عبد السلام هاشمي جتو. أوكي عبد السلام هاشم إدن دلوتا كيتيو إسا. أوكي أني إدون دلوتا خيا هلاك النجاني بكن إتقول تدقرو مقالة چروتي. ما شاء الله نجلت دياتا كذا قافي تكفى ما لبين تجاوب ده قافي تكفى لا ستين من بدر رسوا قافي للفتن سيقافة دبته تفوفي ماركم قو إيش جراتو أمانتنا يرو أمانتنا كانت الستة أما يرو أمانتنا خنين جرادو كينيا مقالة نايروبي دا. إنك مقالة نيروبي جراتو كينيا قافي لما فا هذا من أنكب ده No, إنكب. يوغان جالله أتمنى رسولنا خيايو سكا كادمة تجاني خيسوم مستويته أبشر واركو كو. جالله وين كبدا يا هذا من أنكبان هكذا مقالي خلصهم نشي Okay, hak ay mudafe. إنكب أما في إنكب. أسمع الله فجرة ورا لا تفيزني خسنا دبسازني كده أوكي قابل سدفارة مدنو خيجت وده خين قافة جولد ما تاتوس كان إركب قدرتي تاتوس كان إركب بيانا ما كسر جبت تاتوس مدنو يوم يهندق جنة مدنو لا ما جت وده توكو خنا ما قمتيسو توكو خنا ما قدسيسو نفهم ما قابل سدفارة Kanama gammachiisuu fi kanama gaddisiisu. Okay. Mudannoon ani qabu gaafa ijoolleedha. Guyyaa tokkoon kuni gaana waan kanama gaddisiisu keessaayi iidaa huccuu iidaa bitadheetiin akkuma nama kamuutu iida godhuudhaaf qophaa'ee guyyaan ganama sa'aatii iida booda erga salaannee booda jechuudha gara sa'aatii 3:04 ijoollee takka jalan deeme ijoolleen osuma deemnu bakka naannoon hin beekne dhaqanii ani immoo gartee naannoo san hin beeku laftinis magaalaa waan taateef laalumatti akkuma feetetti fincaanuun isin jiru bikkan seenee fincaanuun dhabee akkasittiin huccuu xiyya birra balleessee jechuudha. Akkasi kan nama gaddisiisu keessaa immoo ergan biyya namaa dhufe Keeniyaa tan ergan dhufe jechuudha. Guyyaa tokko magaalaa dhaquu fedheetiin nin beeka. Dhaquu fedheetiin taa'uun jechuun magaalaa gudditti bakka waa hundi itti gurguramu meeshaaleen garaagaraa irraa argamu dhaqee waa bituu fedheetiin deeme. Yeroo kana makiinaan an deemeen makiinaa kanuma gartee public service dalagaan kanuma ummanni biyyaa fayyadamu kanan koree deeme mataattuu jaaniini biyya kanatti yeroo kana koreetini ergan magaalaa osoo hin geeyin gartee shilim jee siigalee shilim jeetiin hoggaan hirriba irraa ka'u namni hundi bu'u jira bakka san hin geenye bakkan silaa itti deemu san bakkan hoggaa kaan itti bu'u san hin beeka achi hin geenye osoon achi hin geeyin hin bu'e ummanni bu'u jira bakkaanis hirriba irraa rifadheetuman ka'eetuman bu'e hoggaan bu'ee gara gaggalu dechiini wallaale siigalee bikkan jiru wallaale mudannoo tanan qaba yeroo baay'ee gartee ni yaadadha gisin karaa deemullee
hedduu jechuun namudate keessaa badduu keessaa jechuudha. Tanaaf akkanta wallaaleetiin makiinaa ammallee kabraa fudhadheetiin kontiraataa gara naannoo nan jiraadhutti islitti deebi'ee akkasitti sanbooda islirraa ka'ee ammasiin makiinaa koree akkasitti deemee taa'uun dhaqee jechuudha. Kanaan namudate. Mudannoo ajaa'ibaati asumaan hirriba guddataa jechuudha gaafa footatti jaartii bira rafneen jedhama. Erga guyyaa sanii dhiiseetiin jira garuu hirriba rafu. Dhiiseetiin jira jedhamu naaf erga rifaatu guyyaa sanirraa hin ka'e. Mucaan hirriba guddataa jettanii akka warra jaalaleessaaf qabdan hin dhaabne isiniin jedha. Amma natayyoo akkana jechuu dhageesse irrifatti beektaa. Abbaa kun ni bira rafaa maal goone jedhanii. Abshir rahu. Oke, dalaga dari saya rafin sini dah. Gapa fude mana beriga. Aye. Gapa berapa? Garu, yani mudahnya dia tangga jadi stand gambar tu seduna macam siste. Anu yo khalfun naraji tu gede jelas sendiri. Ifa maga jual lapan arabkan betul aja tangga dia tu. ከዛ ገረጋፋ አብረፋ ጊዜ ጨኑት አቲ እንደገ ሰምቴ ቢያማ ጅራተን ከኒያ ሰንጀቱዳ ከራ ከምን ዲያምተ ከራ ሰረቀ በሳን ዱፍተሞ ገራ ሜላቲን ኢዲያምተ ችለይተ biya Kenya kanan kanin dhufe karaa seera qabeessa osoo hin ta'in ani haalleen itti maatii kiyya bira itti bee akka nama kamii baqadhee osoo hin taane waraana dabalisummaa Oromootti makamuu fi kan hin bahe kunigaa dheeraadha yooniin siif hin himajee achi booda waan na mudatee mudannoo dheeraa boodan gara Keniyaa seenee daangaa Keniyaa irratti ergan dabree bika hedduutti ergan hidhamee hidhaa keessaaniin akkasitti gara Itoophiyaa waniin deebi'ee rakkoo biraatii ni beektan gaa namoota ani isiniin himu saniin haaluma saniin gartee gara Naayiroobii akkan dirqamee gara Naayiroobii dhufu ta'ee jechuudha. Rabbiin bagaachiin si geessin jedha uummata biyya Itoophiyaa warra nama nyaatu kana jalaa si baasee bagaachiin si geessin jedha asumaanuu. Kaza gaafa biraffaan tana fakkaatee gara gaafii shanaffaa gisee ceenu gara fuulduratti jechuudha maal gochuu hawwita? Jara fuulduratti hoggaa jettuu yani fuula dura kan kee osoo maal gootee hawwita? Oh, future khiyya fuula duraaf okay. Akkuma namuu kamutu gaa akkuma namni kamutu karoora qabaatu anis gaa fuudhee ilmaan horee jiraachuu barbaada malee waan tokko waan biraa bilisummaan waan biraa. Okay, Oromoo miliyoona 60 mana Rabbiyaa bilisomsi jedha atilleen karoora keessa yaada kee bakkaansi faagoo siin jedha. Jaartillee yookaan haadha manaa laafii amala qabeetti sitti kan nu siin jedha Rabbiin. Kaza gaaffii jahaffaa osoo guyyaa takkaaf jechuudha guyyaa takkaaf biyya Oromiyaa jedhamtu kana bulchii jedhanii sitti kannanii duraan dursee maal goota guyyaa takkaaf jechuudha. Okay, gaafiin kun yeroo baay'ee namoota baay'ee ni gaafatamaa silaa guyyaa tokkoof pirezidaantummaa yookaan piraayim ministerummaa biyya Itoophiyaa sitti kannanii maal goota kan jiru kun yeroo baay'ee gaafiin nan argu. An akka kiyyatti akka absetti wanni nan godhu mirguma Oromoo kabachiisa waan biraa waan takka hin jiru walqixxummaa mirga Oromoo kabachiisuudha hanqasu. Wow, mashallah sejada garuu takka tanin irraanfadhee jira siidaa Miniliksan nin kaasa akkuma ta'e Finfinnee keessaa nin kaasa tokkichuma san kaastee buunaan guyyaa tokkichaa sawwan gaarii hojjettee jirta. Sanni kaasna fuulduraaf illee abshir inshallah. Rabbi karoora kee bakkaan si faagoo siin jedha gara gaaffii torbaffaa ceenee jirra. Yoon ife ati jechuudha Angaasaa Ibrahim aangoo qabatee biyya bulchuu wayyamoo kaza ati du'uu wayyaadha kana keessaa tokko filadhu. Okay, Angaasaa Ibrahim aangoo qabatee biyya bulchuu wayyamoo ati du'uu wayyaa kan jiru keessaa filadhu jettee ani akka nama tokkotti akka absetti wanni na yaadu
hangaasaan biyya qabatee yoo lubbuun jiraadhe irra wayyaadha. Maaliif yoo jettee na gaafattes. Hangaasaanis Oromoodha. Oromoo karaarraa dabe malee Oromummaanuma qaba. Ilma Oromoo tokko immoo aangoo gartee akka inni hin arganneen hawwituuf jechuudha. Siigalee haa harkatu garuu immoo lubbuun yoo jiraatte isa san jijjiiruudhaaf yaalii gootaa jechuudha. Kanan jaa. ilaalcha bareedaadha. Gara gaaffii saddeettaffaa yoo ceenu osoodha beektee tuni. Osoo jechuudha atuyyuu hin taane miti osoo dubartii taate jechuudha. Osoo dubartii taate namicha gurraacha kana maal jettuun qaba maal jechuudha jedhu kana. Taayeetti horumuufi jireenya jechuudha jireenya hin taane takka gaanii jiraame baadiyyaa keessa jireenya hin taane takka jireenya beeyladaa wajjin jiraatan jechuudha muka keessa beeyladaa taatee muka keessa jiraachuu si wayya ammoo taayeetti horumuu si wayyaadha. Alla baadiyyaa keessa beeyladaa wajjin jiraachuu naa wayya taayeetti baneeru. Waan biraa osoo hin taane namichi sun hin fokkata bootiqa. Taayee narra laalin isin na gaafate. Maal jechuu akka hin jenne baba taayee. Gaaffii saglaffatti ceenee jirra. Gaaffii saglaffaan akkana jedhu. Akka jechuudha. Dubartii takka dubartii ijaaba uffattee sattarattee deemtu ni beektaa miti. Dubartii sattarattee deemtu. Dubartii takka tan sattarattee san hin bareeddu gaa sattarattee deemti hin bareeddu garuu fokkattoodha. Kaza tan bareeddu takka bareeddu takka tani rifeensa qullaa deemtoo qofa uffattee qaama ishee irratti mul'isuu yaaddu isaan lamaan san keessa ni bareeddi san irratti mul'isuu yaaddu san tun san fokkattoodha garuu ni sattaratti tan fuuta isaan lamaan keessa. Ta bareeddu tun yooni sattaradhu jeen sattaratti. Ni sattaratti ishee akkasumas deemte. Fokkotuma sawwayyaa laqi fokkottuun tuni wanni sattarattee fi ajaja rabbii isii guutte ajaja rabbii isii jala waan deemtuuf tanuma rabbiif ajajamtu tanaatu siif illee ajajama kanaafuu tanuma fokkottuma tanan filadha. Waaw maashaallah. Okay. Silaa ammaan tana gara gaaffii saglaffaa xumurree jirra gaaffii kurnaffaan akkana jedhu silaa jechuudha. Gama social mediaatiin jechuudha. Inni keessatti gama social mediaatiin miidiyaa guddaa qabaattee jechuudha. Miidiyaa guddaa qabaattee akkasumatti qabeenyas qabaattee jechuudha. Maal goota qabeenya kee kanatti maal gochuu hawwita? Okay, an duraan dursee akka dhuunfatti akka dhuunfa mataa kiyyaatti nama gargaaruun hin jaaladha. Silaan qabeenya qabaadhees namoota baay'ee kanneen gargaaruu jaaladhu jira rakkattoota ilmaan Oromoodhaa biyya adda irratti rakkatan hedduutu jira. Isaanumaan ittiin gargaara. Kaanis ilmaan Oromootumaaf sagalee ta'a akkuma itti jirrutti jechuudha. Okay, waaw maashaallah gara gaaffii 11ffaa ceenee jirra. Gaaffiin 11ffaan akkana jedhu abse. Sila Oromiyaa keessa jiraatte jechuudha. Sila Oromiyaa keessa jiraatte iddoo kam taa'uu filatta biyya keessatti? Okay, sila Oromiyaa keessa jiraattee eessa jiraachuu feetaadha? Aywa. Wayin kijibuun sila agartee baadiyyaan itti dhaladhe san gartee gamoo olii akkanatti dachii naa kannanii achi mana jaaradhee jiraadhe dasna jaa. Hedduun gammada. Waaw. Asumaan ispoonsara dhaabbiin isiniin jedha. Baadiyyaa keessaa mijaa'aa bu'aanaan lafatee kannaati. Ani iyyuu hangaasaa ta'eetiin jira lafuun dannabaa kan nu danda'e. Ani akka namoota kaanii hedduu magaalaa hin jaaladhu. Yaa naannoo magaalaa osoo hin taane baadiyyaa hamtuu sanis osoo hin taane iddoon waa hunda irraa argadhuun barbaada si galee. Firuutallee fireesh waa hunda wanni argamu akkasitti jiraachuu hawwa. Rabbi beeka akka itti jiraattu si galee. Siifaa godhu siin jedha. Kaza gara gaaffii 12ffaatti ceenee jirra. Yooniif jechuudha amma biyya keessa jirtu kana keessa jechuudha. Gara Minnesota si geessanii jechuudha. Akkanumatti namni ispoonsara siitee gara Minnesota si geessanii gaafa cidhayte maal goota? Yoo namni ispoonsara siitee gara Minnesota si geesse maal goota yeroo cidhayte?
Jireenyuma kiyyan itti fufa malee wanni biraa wanni godhamu waan jiru natti hin fakkaatu. Jireenyuma gaa. Oh, anoo nan geessi ture. Si geessaa abshir. Okay, galatoomii bindira rabbi siif haa godhu gara gaafii 13ffaa yoo ceenu. Silaa jechuudha yeroo ammaan kana keessatti Mansuur Jamaal taatee maal goota qabeenya kee kanatti? Akkuma siin jeegaa qabeenya kiyyaan islaan qabeenya guddaa qabaadhee naman gargaaru jaaladhan siin jee qabeenya kiyya gaa ilmaanuma Oromootiin ittiin gargaara malee waan biraa takka waan hin godhu waan jiru natti hin fakkaatu. Waaw, maashaallah siin jedha. Karaa rabbi irratti. Okay, abse. Gaafii tana gaamman tana sitti jajjabaatuuf deemte natti fakkaata. Hangaree kun tana gaawwan kolfa si gaafachaa jira. Anillee ganarra laalini maali dubartiin sabuu qabna ta'waan akkana haasofillee naan hin jedhini. Maali? Naaf sodaachisu jirtaa bara. No, sodaatini. Keessaa gaafii 14ffaan akkana jedhu. Abse. Dubartiin irraa takkaa dubrummaa fudhattee ni beektaa? Lakki. No. Kan sabne dhugaa himigaa. No. No da. Awun sabdee jirta. Bismillaahi akkasamir. No. Hin sobne. Okay, takkaa fudhatee jedha. Rabbi siif haa jiru. Maybe tanin fuula duraa fuudhugaa dubra ta'uu malti rabbii beeka gaasanii Allahu alami maybe sun yoo dubrummaa qabaatti yaa. Achumaan naaf hime yoo qabaatti gaafa fuute. Abshir carqee si garsiisa dhiiga reetillee taate. Amma diyaamitti qalteerra bustee fiduu diyaamtaadha dubartiin amma. Gara wajjin gara teessee fiduu dhiiste jedhu. Abshir. Si garsiisa abshir. Okay, gara gaafii 15ffaa yoo ceenu jechuudha. Takka gaafa xiqqaa taatus amma taatus jechuudha waa attee ni beektaa. Gaafa xiqqaa yoo taate harmee teeffaa jedha waan wayiin bitattu karameellaa sukkara. Allah. Nan gaafattu shilingii tana itti tunate. Dhugaa jirti. Mana filmiitti jira mana filmii gisee mana barumsa irraa bee booda mana filmiidhaa seenuu hedduun jaaladha. Qarshii shilingii tana fa'aa itti tunate. Situ bulchuu okay, gara gaafii 16ffaa ceenee jirra. Gaafiin 16ffaan akkana jedhu. Gaafa dhumaa rakkoon ga'u gaawwanii waan hin danda'u taateen hin deebisa. Gaafii nu gaafii hoflaan natti fakkaatti. Tana sirraa inni irra kutaate takkaa namaa walloltee ni beektaa abse namaa walloltee nama dhoyitee ni beektaa. Innaa irgim. Ilkee dhiiranaa asii narraa sharafanii jiran. Gizeettuu namaa jiru walloltu. Oh my god. Wai sirraa buusan eebbe. Buusna ni shasharafanti qasha. Oh, amma wani sossoodii jechuudha. Yaa gisee hedduu amma miti gaa yeroo sanitti hedduu rabbaashiin ture bakka nama ni jiraa miti rabshaa ga'u qala'u tanan hedduu jaaladha. Warra ga'u qala'uu saniin ture garuu amma miti yeroon sun dabaree jira. Wow. Yaa amma yoo namni naannolee duraa hin caamalee dura dhaabbadhee yaa ittiin godhu yoo namni na dha'uuf na fiigee dilas mara akkasitti lolaaf hin qophaa'u. Okay. Gabi pada tinggal pada mana? Gaafadhu mara konga wo anin dandawte min deebisa kasiga. Apa disebut si adar butuci? Ay irra dabri yo atus sodaachiste irra dabru dandeessu mara konga. Okay. Gabi tanya temuru dan dia garu gabi sedih jauh tu siapa? Ferrari serata murah. Dia kan di jauh orang ni jera.
duraan gaafii sidi jajjabduu siyaafeeni gaafii tana natti mufachuufaa malte jedheetiin dhaabee asumaan gaa kabajamtoota fi hordoftoota keenya gaafii deebii nabsi hojii goone akka itti gammaddan abdii qawaa sinin jedha isallee jajjabeessaa nullee jajjabeessaadha yuutuubii haaraa absee gaafii dhuunfaa yoo kan qabaattu taate asumaan hordoftoota kiyyaaf maal dhaamta? Okay, warreen chaayinaala caalii hirnaa hordoftan hundi keessanuu warri subscribe godhaniis akkasuma warri like viidiyoo godhaniifis akka gootanii jajjabeessitanii gaa isiniif dhaama wanni biraan jirtu ilmaan Oromoo bakka jirutti wal bira dhaabbannee wal guddisuu qabnaa dhaamsa kiyya akkuma walii galatti jechuudha waan biraa waan isin dhaamadhu hin jiru. Viidiyoo irra like meeqa barbaanna? Akka namoota kaanii kuma yookaan 500 yookaan hagana jechuun danda'u hanga isaan jaalatanii godhan haa godhanii fedhinnaa isaaniitiin kun murteessaan fedhinnaa isaaniiti. Akka asumanu chaayinaala keessatti linkii jala goonaa fi akka dhaqanii subscribe godhan gaafanna kabajaa fi jaalalaanii. Abdee show gaa namni hin beekne waan jirratti hin fakkaatu namoonni baay'een ni beekani. Chaayinaala keenya abdee showdha. Anillee turteen isin beekame taasisan hordoftoonni kiyyalleen kan beekne subscribe godhuu jedha. Galatoomii atillee waan gaafii deebii koonaaf fayyamtee asitti na argamteef galatoomi isin jedha. Galanni kee bilisummaa Oromoo miliyoona 60 haa ta'u isin jedha. Gara fuula duratti gaafii deebii bal'inaan cimtuun irraa dhiisatanillee isiniif qabatee dhufaan isin jedha. ከዛ አንገብ ቪዲዮ ብላቲ ወልድ ያብሉ ነው ፋና ቱራን ስንንጀድ አርደፍቶ ተኸያ ባይ